Akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa har'aas immoo rifeensa koo erga miicee xumuree booda dhumarratti maal akkan godhu yookaan immoo dibata akkamitti akkan fayyadamu isinillee qibaatiitti fayyadamtu nutti himi warri jettanii keessattuu rifeensa jajjabaataa gardaaddaa kanneen filamne gogogaa wayii tokko qabdanii turtii keessan haga xumura viidiyoo kanaatti waliin godha wanta baay'ee isin fayyadu hedduusaa argachuutii dandeessuu isiniin ja'a akkasuma immoo laayikii gochuun eegala jalqabni seensa keessanii laayikii haa ta'u sabooda haga xumuraatti obsaan dhaggeeffachuu qabdu. Kun egaa akkuma asirratti argitanii miicee xumuree jira. Baay'ee rifeensi koo kan kollee akkasuma goggogaa amma kun otoo daqiiqaa xiqqoo ishee ture qabaan hin danda'u jechuudha. Cidii tuullaa badii fakkaata ani immoo agaagasitti babbadu goggoguutiin eeguu dafeetiin furmaata itti barbaada jechuudha. Amma kana miicee fooxaatiinis bishaan isaa irraa goosee qibaatii akkamitti akkan fayyadamu maal akkan hojjechuuf deemu aga xumuraatti na waliin tura isiniin jedha akkasumallee warri maatii hin taane sabiskiraabii gochuutiin maatii naa ta'a laayikiidhaan sheerii gochuutiin akkasumallee obboloota hiriyyootan keenya biraatiin qaqqabsiisa namoota baay'ee bira akka qaqqabu taasisa. Kun akkuma argitanii filaanan itti fayyadamu isaan kanadha. Isin tokko namoonni tokko rifeensa jajjabaataadhaa filaa xiqqishuu amma qubaa geessutti warri fayyadamtan jirtu jechuudha. Keessumaa nuti Itoophiyaanonni rifeensi keenya uumamumaan baay'ee jajjabaataa gardaaddaa waan ta'eef akkas ta'uu hin qabu. Haga dhumaatti waliin tura viidiyoo kana. Qibaatiin kun kaantuu kireem jedhama. Kaantuu kireemii qibaatii kana eessa akka bitattanii akkamitti akka fayyadamtan kanaan dura baay'ee isaa hojjedheen ture. Piliis warri haaraa taatanii gadi bu'aatii viidiyoo baay'ee isaa hojjechaan ture waan ta'eef ilaala baay'ee isin fayyada. Isa booda qibaatiin ani qopheeffadhe kaantuu kireemii fi suura isaa kunuus cinaatti isinii maxxansiiti jira. Kaantuu kireemii fi akkasuma immoo qibaatii qullubbii adii irraa hojjetamee fasaashii yookaan immoo dhangala'aa isaati jechuudha. Baay'ee nuti Itoophiyaanonni kun rifeensi keenya uumamaan akkas akka ta'e ni beektu waan ta'eef qibaatii dhangala'aa fasaashii qofa kan fayyadamnudha yoo ta'e yeroo hundumaa jechuudhaan rifeensa ni caccabsa malee faayidaan qabu jechuudha. Maaliif dirqama qibaatii yookaan immoo qibaatii ciqaa ta'e kireemii of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. Maaliif qibaatiin dhangala'aan amma fayyadamtee amma filtee booda rifeensi ol dhaabbataa caccabaa ciccitaa dhumaa deemaa jechuudha. Waanuma tokko hin fayyadu garuu walitti meeksikootii waan akka qibaatii biluu maajikii waan jedhamullee jira. Biluu maajikii kanaan itti fayyadamellee hin beeku warri itti fayyadamtanii beektan jirtu akkasumallee baaziliiniin ni jira. Qibaatiiwwan hedduutu jiru jechuudha. Waan akkasitti dabaltanii fayyadamuun dirqama. Kun egaa kaantuu kireemii qibaatii isa kanadha. Baay'ee fooliin isaallee namatti tola. Ani kanaan bitee Amaazon irraati jechuudha. Amaazon irraa orderii godhee garuu immoo suuqii barbaadan irraati bitachuu dandeessu. Warri suuqii deemtanii bituu hin dandeenye akkamitti akka orderii godhattanillee waan baay'ee isaa sirriitti kanaan dura viidiyoo hojjechaatii ture jechuudha. Har'a immoo kun akkuma argitanii jalqabamee ceebee dhumarratti haala kanaatiin qibaatii qullubbii adiirraa hojjetamee fi kunoo kaantuu kireemii kan walitti miksii godhee ittiin filachaa jira. Argitanii akkamittiin akka inni filamu. Haala kanaatiinidha kan nuti rifeensa jajjabaataa ta'e lallaafisnee harka keenyatti galfannee qabachuutii qabnu jechuudha. Kunoo kana fakkaata. Filaa kana immoo Shein irraati kanaan orderii godhee baay'ee namatti tola. Qibaatii dhangala'aa haala kanaan itti dibee dhuma yookaan immoo caafii isaa irratti kireemii sana itti dibaa jechuudha. Maaliif akka hin goggogne akka hin jajjabaanne isa kanaafi qibaatiin ani itti fayyadamu waan akka kanaafaati. Ani qibaatii gatiin isaa wuddii ta'ee kisaaraa keessa nama galchuu saantima nama harkatti fixu waan akkasii hin godhullee ittillee fayyadamu. Wanti itti fayyadamu wanta suuqii barbaaderraa deemee argadhu yookaan immoo firiidemii ta'ee gatii madalawaatiin argamuttidha. Kanaaf fayyadamu maaliif kisaara galuu hin barbaadu. Wanta akkana fayyadamu addaan hin kutu. Akkuma yeroo hundasiniin jedhu rifeensi faashinii hin danda'us hin barbaadus maaliif kun uffata miti. Yoo barbaanne istaayilii barbaannetti baasnee hojjetachuu dandeenya. Garuu wantoota itti dibannu of eeggannootiin gochuu qabna. Keessattuu wantoota keemikaalota garaagaraa qabanii irraati sirriitti of eeggannoo guddaa gochuun dirqama keenya. Argitanii xiyyoonsa akkamittiin akka wal maru kuni kireemii sanaati jechuudha. Kireemiin sun immoo kaantuu kireemiidha. Isinii galee maqaan isaa kaantuu kireemii yookaan immoo shiyaabeeter jedhama. Shiyaabeeterii kana warri itti fayyadamtanii ta'uu didi jettanillee ni jirtu. Kanaan dura roon hojjedhu viidiyoo irratti akkaataa itti fayyadama keessaniiti gaayis. Piliis sadaraa keessan dura akkaataa itti fayyadama keessanii sirreeffadhaa. Obsaan itti fayyadamaa irra deddeebiin
Erga yerootti kennitanii booda dhumarratti yoo ta'uu dide gara biraatti darbuuti dandeessu. Ani gaa yeroo xiqqoo ishee madaamiinii gadi baatee yoo ta'e yookaan immoo daqiiquma xiqqoo argadhe haala kanaatiin bareechee hojjetachuu nan yaala. Yeroo isheen jirtudha malee kananii fufurdisii hojjedhu garuu rifeensa fufurdisanii hojjetachuunis baay'ee tokko gaariidha. Yeroo namaa qusataa akkasuma immoo rifeensaaf illee baay'ee bareedaa dhammoostii xiqqoo haala kanaatiin hojjedheedheeni bakka lamatti maraa jira yookiin immoo tuwistiidha kuni akka quxuxurii ta'e bakka lamatti micciiraa jira jechuudha. Dhuma isaatu argitanii dhugaa dubbachuu baay'ee tokko bareeda. Ani rifeensa hojjetachuu baay'een jaalladha. Dhimma rifeensaa irratti qoosaa qalbii hin beeku. Rifeensa koon hojjetanne taanaan duddutee tana caannaceen biyya balleessan. Maaliif itti baaree jira waan ta'eef namoonni tokko immoo bakka rifeensa hojjetachuu hin jaallatanii filachuu hin jaallatanii bakka akkasumatti dipireeshinii keessa galu maal akka ta'e hin beeku. Garuu kun ta'uu hin qabu. Ilaalcha yookaan immoo gocha dogoggoraatii jedhee nama na'anii si waan jettan hin beeku. Akkasuma immoo rifeensa ofii ofirratti hojjetachuun waan miiqarraatii nama qusataa jechuudha. Amma rifeensa koo namni yoo naa hojjete suma dhugaa dubbachuu fi warri waan akkasii sammadatee beeku jiraachuu dandeessu. Rifeensi koo fayyaa hin qabu, xeenaa hin qabu, akka tokko tatta'a bakka waan ta'etu itti dhufa. Kana argee beeka. Anis immoo namni akka naa hojjetu hin barbaadu, namni naa hojjetes immoo naan ta'u isinillee akkasuma jechuudha. Harki ofii baay'ee tokko gaariidha. Ofii keessan ofirratti hojjetachuu filachuu waanuma barbaade yoo ta'e yaala. Lafa kanarratti dhalli namaa wanta inni hin goone tokko hin jiru. Wanta inni hin dandeenye tokko hin jiru. Akkuma fedhii abbaa fi yaalii abbaati malee. Kun akkuma argitanii egaa tuwistii akka quxuxurii bakka lamatti maree haala kana baay'ee tokko bareeda. Otoo kaameraa maanii qabaadhe duuba fuulduratti naannessee sirriitti waraaba jiraate waan ajaa'ibaati kan isin argitanii jechuudha. Innaa gaayisochi amma kana itti xaaree itti laffa'ee akkanitti wajjin rakkachaa jiru numa beektu sila. Otoo akkas gootanii mee rifeensa isa kamtuun guddanne rifeensa kamtuun dheeranne ani kana godhee beekaa akkasitti itti fayyadamee beekaa qabaatiin ani fayyadamu akkamii yeroo ani rifeensa koof kennu akkamittiin akkin hojjedhu yeroo miicumaa inni jettanii of gaafachuurraa as deebitanii namoonni tokko koomentii jalatti yeroo nama qeeqxanii yeroo kuni soba akkasii jettanii isinillee kan isiniif ta'u deemtanii fayyadamuu dandeessu rakkoo tokko hin qabu. Kuni wanta walitti nama buusu miti baay'ee akkasitti beekuudha qabdu. Kan nama tokkoof ta'u nama biraaf immoo ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo dibataan inni itti fayyadamu kana yoo argachuu dhabdan iyyuu akkaataamti itti ani hojjetachaa jiru kun namni hin beekne jirtu. Isa kana immoo walirraa barachuu waanuma jiru. Kanaaf akkasitti nu badhaa isiniin jaa. Kun ogaa akkuma argitanii yaa viidiyoo keessaa gugguuta akkan dheeranneedhaa fi aga ta'ee kan isin fayyadu wanta dubbadhu sirriitti aga xumuraatti dhaggeeffachuu qabdu toora hin darbiin baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Otoon akkasittiin deebimu baay'ee bareeda garuu akkasumarra jarri gosa kana badaa waan eeyyamaniif fakkaatu waan iyyuu akkasii miti. Kun egaa amma kana kara tokko xumureetii jira. Haala kanaan xumuree jira. Kunoo yabbina isaa akka dabalu dheerinna isaa akka dabalu akka wal qixxaatu kan na fayyadee caalaatti irraa kukkutuu goote jechuudha. Yerootti irraan kukkutaan rifeensa baay'een irraa kukkutaa sun immoo rifeensa kan caccaba kan ciccitee kaanii wanta hin taane qabu wayi irraa kukkutee qoshashaa sarraa xumuree rifeensa qulqulluu bareedaa hawwata akka kanaatti kan na baasiisa kanaa jechuudha. Isinillee sana gochuu ni dandeessu. Amma kana gamaanis gamasiinis xumuree haala kanaatiin xumuree jira. Erga miicee ka'ee maal akkan hojjetadhu faashinii garaagaraa baasii akkasuma dibataallee waan itti fayyadamu baay'ee isaa viidiyoo hojjedheetu jira waan ta'eef gadi bu'aatii ilaalaa hundi keessaniyyuu akkasumallee gara fuulduraattis immoo nan isinii fidaa jechuudha. Ani egaa yeroo tokko immoo yeroo akkasitti natti bareedu kun ergan xumuree booda uffata jijjiirradhee haala kana fakkaata jechuudha. Hin bareedu bakka barbaadan ittiin deemtanii faafash zanaa uffataatiin jechuuti dandeessu akka barbaadan godhachuu dandeessu jechuudha. Keessattuu warri rifeensa gabaabaa qabdan waan akkasii hojjetachuu baay'ee tokko bareeda isa dhugaa dubbachuufi. Kunoo kana fakkaataa istaayilii barbaadan itti baastanii ol qabdanii hiitan gadi buustanii hiitanii haala kanaan baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kana qaqallisee akkasittiin kanan hojjedhu yeroo xiqqoo ishee sa'aatii firii argadhe malee yeroo hundumaa akkasittiin naaf hin mijatu. Baay'ee biizii ta'a waan ta'eef kana fakkaata gaarga miicee ka'ee immoo dibatootaan itti fayyadamu. Akkuma isiniin jedhe yeroo baay'ee nan hojjedha waan ta'eef kanaan durallee isinitti himaa ture fuulduratti illee
waan an ofii hojjedhu tokkoyyuu isinirraa nan bifadhu. Isinis immoo obsaanii akkan isinin jedhetti yoo itti fayyadamtan ta'e yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama argachuudhaaf ani shakkii tokko hin qabu. Viidiyoon kun laayikii sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraan qaqqabsiisa. Isaanis immoo warreen argine haa argatanii haa fayyadamanii isinin jechuu barbaada. Qibaatiin ani itti fayyadame akkuma argitan akkuma isiniin jedhe kaantuu kireemii fi qibaatii qullubbii adiirraa hojjetame. Qibaatiin eessatti argamaa yoo jettanii qibaatii bakka barbaaddan suuqii barbaaddan irraa argachuu dandeessu. Suuraa as cinaa jiru kanarraa iskiriinshoot godhaa buusaatii bitachuu dandeessu. Akkasuma kaantuu kireemii illee ani wanta fagoo nama deemsisuu kan gatiin isaa guddaa ta'e order irraa dhufe eessaa dhufe waan akkasii tasuma gochuus fayyadamuus hin barbaadisuma dhugaa dubbachuun maaliif baay'ee tokko nama miidha. Saantimni illee hin hafuu rifeensa illee hin hafuu kisaaraa guddaa keessa nama galchaa jechuudha. Waan akkasiirraa of eegaa yoo takkaa lama dogoggortanii irraatii dogoggora keessan irraa barachuu qabdu. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Hagedhuma isaatti hin mul'isne kaameraan koo yaa'u anumatu kaameraa maaniidha anumatu hojjeta waan ta'eef isa kanaafidhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufe kana fakkaata. Kanas immoo akka jaallattan akka irraa barattan fayyadamtanis akka jijjiirama argattan yaada keessan koomentii irratti nan eega. Tokkodha jalqabaa waliin itti fufaa chaalenjii itti fufaa rifeensa keessanii yeroo gabaabaa keessatti yoo akka hidhamtanitti obsaan fayyadamtanii jijjiirama guddaa argachuu dandeessu isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhu warri maatii hin taane maatii ta'aati. Viidiyoos gubbaa irratti dhufu notifikashinii irra kaawwachuudhaan hordofaa isiniin jechuuti barbaada. Viidiyoon koo gara xumuraatti jira. Kunoo kana fakkaataa jechuudha dhumni isaa. Akka barbaaddan godhachuu dandeessu. Ol qabdanii gadi qabdanii inuma bareeda garuma hundattuu jechuudha. Garuma hundattuu inuma bareeda. Kana jechuun haala salphaa ta'een mana keessatti ofii keessan akkasittiin hojjetachuun gammachuun namatti dhagahamu fiilingii as keessa jiru mee ani kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Namoonni rifeensa caccabaataa qabdan lallaafaa qabdanis ta'ee qibaatii dhangala'aa yookaan fasaashii qofa hin fayyadamina faayidaa tokko hin qabu. Rifeensi gadi hin ciisu waluma abbataa numa ciccitaa numa buqqa'aa numa caccaba. Kanaafuu wanta kireemii of keessaa qabudha kan nuti walitti meeksikoonii itti fayyadamuutii qabnu. Isiniin jechuuti barbaada. Meeroo akkasii naafan sinaa qabu akkasittiin anis akkasan godha waan jedhamu keessa naa dhufedheetiin akkas gochaa jira deddeebii jechuudha. Kunoo akkasii gaaffii dabalataa yoo qabaattanii koomentii irratti na gaafachuu dandeessu. Na gaafattanii yoo ta'u nan hin deebisiin kana naaf yoo jiraatis immoo viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufa waan ta'eef isa kana nama baay'ee bira akka gahuudhaaf sirriitti laayikii godha. Laayikii yeroo gootanii sheerii godha gara nama biraatti yookaan immoo viidiyoon vaayiraalii bahee akka ilaalamu taasisaa jechuudha. Rifeensa caafiinsa lakkuu qabu maal goonaa warri jettan irraa kukkutuudha. Rifeensi lakkuu qabu hiika biraa yookaan formaata kan fiduu danda'u tokko hin jiru irraa kukkutuu qofaadha. Anuu akkasuma ture kosii meeqa irraa kukkutee baase. Arraa galata waaqayyoo haala kanarra ga'ee jira. Gara fuulduraattis irraa kukkutuun akkuma itti fufetti jira. Maaliif rifeensa irraa ciccituu yabbinni isaa akka dabaluu dheerinni isaa akka saffisuuf kan gargaaru isa waan ta'eef baay'ee na fayyadee jira. Kanas immoo baay'ee isaa hojjechaan ture. Gadi buutanii viidiyoo mana koo keessa sirriitti marammaraamee sirriitti ilaala waan baay'ee isin fayyadu waan baay'ee irraa barattantu jira isiniin jedha. Fuuldurattis immoo isinii fida. Viidiyoon har'aa qabadhee dhufe kunoo kana fakkaata. Gara xumuraatti deemaa jira. Laayikii keessan asuma irratti akka roobsitan abdiin qaba. Hin dagatinaa isinin jaaba akka jirtanitti nagaa fayyaanaa ta'a. Baay'ee